ati ni dandeeysaa of hin daangeysin ja mata dureen kiyya kaarraati. Nagayaan irraanfanne akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota koo nagaami. Gaaf tokko hanqaaquun killee allaattii yookaan culullee ni beeytaniimi. Hanqaaquu lukkuu wajjiin walitti makamee lukkuu waliin irra taa'uudhaan cuucii isa jaamu isa lukkuu san waliin hanqaaquu kana keeysaa baase. Hanqaaquu risaa yookiin cuucii risaa yookiin cululleedhaa kun lukkuu waliin guddatee akkuma lukkuudhaa yaadaa fageenya gabaabaa barrisaa kosii haadhaa waan nyaatu yookaan riskii barbaaddataadhaa guddate. Yeroo kana gaaf tokko risaan yookaan cululleen kun if gubbarratti allaattii yookaan culullee samii fageenya keessa ol barrisee deemu arke. Akkana je'ee lukkuu gaafate. Wanti bareedaan akkanatti samii keessa ol fagaatee balali'u kun maalii jennaan lukkuu keessaa takka ammoo allaattii yookiin risaa jaama jettee deebisteef. Kanaafuu allaattii yookiin risaan kun simbirroo akkaan bareedaa fi miidhagaa dandeeytii barrisuudhaa yookiin qilleensa keessa balali'uudhaa akkaan qabuudha. Kanaafuu ati waan lukkuu taateef akka allaattii yookaan culullee kanatti fageenya samii keessa ol balali'uu hin dandeeysu. Nuti lukkuudhaa fageenya gabaabaa qofa barrifnaa jetteenii deebisteef. Inninis tole je'ee yaada lukkuu keessaa tokko kenniteef kana fudhatee achumaan if daangeysee hafee osoo hin mokkorin osoo hin yaalin dandeeytii keessa isaa jiru osoo qabuu akka lukkutti waan yaaduuf yookaan of amansiiseef hin yaalle achumaan hafee achumaan du'e. Kanaafuu kanarraa maal baranna obboleeyyan koo? Namoonni baay'een nuti akka abalu yookaan sooromuu yookaan akka warra adiidhaa kana ta'uu hin dandeenyu jennee waan of amansiifneef dandeeytii keessa keenya jiru osoo hin baafanne dandeeytii keessa keenya jiru osoo hin mul'ifanne waliin awwaalamna. Kanarratti hayyuun Oliiver Wendell jedhamu akkana jedhe. Namoonni gariin dandeeytii yookaan fedhii keessa isaanii jiru osoo hin baafanne hin dandeeysu hin dandahamu yookaan yaada jiruun of amansiisuudhaan osoo wanta keessa isaanii jiru san hin baafanne waliin awwaalamu. Kanaafuu nutis kanarraa maal hubannaa? Jecha hin dandahamu yookaan hin dandeenyu juu kana dhiifnee jecha ni dandeenya juu keessa keenyatti qabannee wanta irratti xiyyeeffanne nagada haa ta'u barachuu haa ta'u wanti hin dandahamne rabbiin lafa kanarratti hin uumne waan taheef osoo hin mokkorre osoo hin yaalle akka hin hafneen isiniin jaa.